hedduu mucaa kanarra jira jechuudha. As biratti gaafa gaafannu hammeenyaa fi miti gaafa gaafannu akka inni gargaaramuufi sinigalee miti. Kanaafuu amma wanti godhuu qabnu EBS irratti akka dhiyaatu godhuu qabnaa jechuudha. Sinigalee baankii amma maqaa keetiin maaliif baankiin hin banamini Saaliit? Maal jette? Akkaawuntii maqaa keetiin maaliif hin banatin? Omri khayyaatu ingeenye jaaniiti nadidan dhuunfaatti naa baasu. Amma akkaawuntiin yaa guys maaltu jira ni beektan aan yaada mataa kiyyaati isinis yaada kannachuu dandeessu qabdanii akkaawuntiin akka maakiitti maqaa isaatiin banatee ummanni hedduun because anama yoon doolaara kuma isa gargaaru barbaade akkaawuntii namarratti waan yaadeen kan waanuma xiqqaan kan because isa bira gaafin ga'uu rabbiitu beeka waan ta'eef akkaawuntii maqaa isaatiin banamee maaliif umrii isaa xiqqaa haa ta'uuf gaafa tokko hin fayyadaaf jechuu sinigalee amma wantiyaa fudhan wantiyaan gaafa gargaaramu turte sanii umriin isii 18 turre jechuudha maallaqa baasachuu hin dandeessu turre sinigalee garuu maqaa isiitiin gargaaramu turre because maaliif gaafa guddatte gaafa umriin isii ga'e waan barbaaddetti godhachuu dandeessi akkaawuntii isarratti maalleeni gargaarame kun yaada maakiiti akkaawuntii isarratti maalleeni gargaaramee fi abbootiin qabeenya ammoo waan amma isatti gadhaabuu danda'an waan waggaa takka barumsa saa ta'u waan takka saa ta'u namni ispoonsara ta'uu qabaaf. Okay? Manni barumsaa ijoollee tana maallaqa tokko malee barsiisuu danda'uu qaba. Abbootiin qabeenyaa waan isaan itti dhaabbatan, waan isaan itti jiraatan ispoonsara tahanii fi maalleen immoo gaafa inni guddate hojii barbaade banatee ijoollee tana guddisaa jechuudha. Namni arras gargaare boorsi gargaara jechuudha miti. Namni maqaa namaatiin gargaaramu caala maqaa ofiitiin yoo gargaarame maalleen guddaan wanti guddaan inni booru itti hojjetu danda'u bu'uu danda'a fi jechuudha. Sinigalee miti. So kana akka sirraa gooname akka meettanii yaada kanarratti gaa'is. Haasa'u jiranatti fakkaata Kaaleedii. Wallahi sabaaf sablammiit isa gargaaraa jira waan ta'eef waan namarratti namni waan guddaan gargaaru yoo kan kuma yaade 500 akkana godhee gargaara jechuudha. So waan guddaan irraa maqaan isaa egaa akkatti beekameefu namni seenuu barbaadan kottaa isin seensaa rakkoon qabu yaada keessanis ni fudhannaa yaada uummataa sissukkii kottaa warri seenuu barbaadan illee seenuu dandeessan gaa'isaa seenuu dandeessan kophaa nama haasa'uu barbaadu miti ani yaada keessan illee fudhannaa kottaa seenaa. Maakii akkam nagaa jettanii finnee bargaa isa arkitanii miree amma waan ta'uu qaburraa eegaree mucaa kana eegaree uummataati sinigalee wanti mucaa kana akka uummata tokkotti dirqama keenya jechuudha dirqama keenya mucaa kana dhaabuun dirqama keenya waan isaaf booru isaaf ta'u irratti hojjetuun jechuudha. Ashi yaa dubbadhu. Maakishaa akkam nagaa yeroo dheeraa booda wal agarre nagaa jirtaami. nagaan jira alhamdulillah. Egaa dubbii ijoo haasa'atta amma karaa baankiitti jechuun amma haala Itoophiyaa irra jiru hin beeku garuu ani maqaa isaatiin banamuu hin danda'u yoo amma ganzaba illee sochoosuu hin dandeenye. Hin danda'a malee. Oduu akkasi banatee maqaa isaatiin isa gargaaree gaariidha. Birri amma tiktaakii kanarratti miidiyaa kanarratti waan baay'ee argamaadha. Namoonni direct isa bira ga'uu dhabuu danda'a yooma karaa namaatiin ta'e tiktookii mataa ofii banatee akkaawuntii baankiilee kan mataa ofii kana banatee asirra fidee guyyaatti goonee karaa sooshaal miidiyaa kanaatiin illee isa gargaaree ittaansanii dammoo akkamiin gara OBN namoota bira ga'uu akka ni danda'u oduu karaa kana hunda goonee fi yaada jedhuun qaban.
No, EBS TV irratti dhiyaatu qaba. Maaliif jennaan achirratti ispoonsaroota hedduu warroota abbootii qabeenyaan hedduuni isa kana gadhaa'uu danda'u meeqaatu jira jechuudha. Dhaloota meeqachi gubbarratti nama hedduu achirra waan ta'eef dhimmi isaa kun dhimma akka Itoophiyaatti qabamee jiru waan ta'eef uummanni baay'een sabaa sablammiin baay'een istil Oromoo caala sabaa sablammii biraatu irraa dubbatu jira. Achirratti dhiyaatu qaba. Mubaarak kootu seeni Kaalid Finnee kootu seeni achirratti akka dhiyaatu godhuu qabna. Senegal gad deebisuu hin qabnu. Vaalii inni amma qabu kana bika guddatti akka gargaaramu akka abbootiin qabeenyaa isa gargaartu godhuu danda'u qabna. Ani kana yaadni kiyya Senegaleeme. Abduu Seyid dubbadhu. Maal inni duraani umuriin hin geenye jedhaniillee yoo didan amma erga baay'ee Mucaa Hammaddaa TikTok nurra cufa Hammaddaa shi dhiifama waliin akka yaadni keenya nu harkaa addamuran. Maki maali beekta duraan dhuguma otoo inni vaayiraal hin bahini umuriin hin geenye ni diduu ni danda'u warri baankii illee amma garuu erga vaayiraal bahee dhimmi isaa waa'ee uummanni guutuun irraa dubbataa jiraate banuuf ni danda'u akkaawuntii maaliif sagalee dhuma uummataa dhagahanii illee dirqama banuu maqaa ijoollee sadaniitiin akkaawuntiin banamuu qaba akka yaada kiyyaatti maqaa isaa qofaan illee utuu hin taane ijoolleen kun illee warri xixiqqaan sichi guddachuuf deemu maqaa ijoollee sadaniitiin akkaawuntiin banamee Oromoon guutuun Itoophiyaa guutuun achirratti haa gargaaru maqaa Kaalidiin qofaa banamu jechuudha kunis akka yaada kiyyaatti tanii miti obboleewwan sadan kanaan maqaan banamee fi namni hundinuu onnee guutuudhaan gargaara akka yaada kiyyaatti gaafas yoo kan namaa irratti ta'e qumati jetteeyyuu namni yoo sila kuma tokko jedhee 500,000 wanatti haa bahuu wayii godha malee onnee irraa ijoollee bira gahaa ijoolleen kun irraa fayyadamtee ofis eeggaa dhaabbattee barumsa si haa barattu jedheen godhu har'uma natti haa bahuudhaa bakka hanga danda'e yoo qaqqabees yoo dhiises jedheetuma godha amma warri itti dhiyoo jiran kun namoonni ijoollee kana gargaaranii amma baankii geessanii ammuma bananii fi warri baankii keessa amma nama 5,000 kana 4,000 kana keessa warri ijoollee kana gargaaruu danda'u as jala jiraachuu danda'u kan nu dhaggeeffataadhaan danuu jiraachuu danda'u Itoophiyaa keessa warra baankii keessa hojjetu ta'uu danda'a. Dhimmuma namummaa qofaaf waa'ee umurii waa'ee ijoollee umuriin jiraan geenye waan argatu hin taane dirqama ijoollee dirqama namummaatiif jecha ammuma akka sirreeffamuuf yoo as jala jiraattan Itoophiyaa keessa warra jirtan warri ijoollee kana gargaartanii amma akkaawuntii banuu fi dandeessan kottaa ol seenaatii haala akkamitti akka godhamuu qabu haala kamiin asuma irratti yoo amma banamee fi dhufe namni baay'een illee waan danda'u gochuu fi danda'a akkaawuntii illee yoo banatan Kaalid amma akkaawuntii mataa isaa dhuunfaatti banachuu qabu yoo bilbila qabaate. Khalid maal gootanii beektaa EBS TV ላይ መቅረብ ፈልጋለሁ ጀይቴ ቪዲዮ hojjechuu danda'u qabda shi dhimma kan achirratti because ati ጊዜ akkas jettee namni hedduun garaa siif laafee waan jiruuf wanti haadha nama hedduu burjaajeessa waan jiruuf jechuun bitoo nutti dhagaamee jira achirratti wallahi achirratti yoo bee ana akka maakitti waan biratti laana waan gaariitu harkata jechuudha yoo bee tokkoffaa maaltu jira maqaa keessaniin maqaa ijoollee sadiitiin obboleeyyan keetii waliin akkaawuntii banadhaa warri akkaawuntii umrii 18 malee baasuu hin danda'u yoo haja'anti akkuma Abduseen jeetti rakkoon isaa kun laallamee wanti inni keessa jiru laallamee akka maallaqa san sossoosuu danda'u godhuu danda'an si galee because ijoollee tana ka guddisuu jiru isaa hireen ijoollee tanaa isa harkatti buutee waan jirtuuf sanirra dhaabbatanii akka maallaqa kana sossoosuu danda'ullee godhuu danda'aniif jechuu haala uummataa ilaalanii jechuudha. Kanaafuu maal jettamee Kaalidati nuti akkana yaadaa jirra akka sabatti maqaan akkaawuntii ijoollee obboleessan keessa obboleeyyan keetii hojii akka banamuuf maal jettaa irratti mee kaasi nuti. Kanarratti dursee mucaa kana gargaaruudhaaf bakka kana dhufuu keessanii fi barbaaddanillee mucaa kana isa achirratti dhiyeessuu yaaluu keetiif galatoomin siin jechuu barbaada. Waa'ee akkaawuntii immoo ilaalchisee egaa haati isaallee hedduu dhukkubsattee turtee hanqa kana muluu jechuudha. Maanguddoo biyya hawaasa biyya kanaatu gargaaruu jira. Bukkee dhaabbachuu jira. Osoo isaan hin jirre rakkoon jirtu guddoo ture jechuudha. Hawaasni biyya kanaallee hedduu takka galata guddaa qaban ijoollee kana biraa.
Kana waa'ee akkaawuntii illee koreen ijaaramee ustaazaa fi ustaazni ni jira imaama masgiidaa jechuudha jaarsoliin biyyaallee jechuudha walii galaniiti koreen ijaaramtee koreen namni shanii akkaawuntiin sun banamee jechuudha umuriin ta'e waggaa 18 gadi waan ta'eef akkaawuntiin dhuunfaatti sii banamuu hin danda'amu jechuudhaan sababa kanarraan kan ka'e akkaawuntiin sun banameef. Kanaaf waa'ee kanarratti immoo bal'inaan ustaazni keenyaas jiranii isa wajjin haasayitii siif ibsuu danda'anii jechuudha tokko tokkoon waatti fa'u. Inni kun waan biyya jira waan ta'eef waan nu gargaaru yoo jiraate. Harmeen isaa duraan yeroo lubbuun jirtu akkaawuntiin qabdu isiin mataan akkaawuntiin qabdu ture. Kan harmee keetii akkaawuntiin eessa jira? Maal jette? Akkaawuntiin harmee kan keetii yoo ka duraan yeroo jirtu isiin fayyadamaa turte sun maaf isarratti isin gargaarre sitti kenname? Ni jira. Kanaafuyyuu akkaawuntii sana sitti kennanii jennaan ati hoogganuu dandeessu? Akkamitti danda'a? Mun danda'amu. Mee Abdusee dubbii gaarii dubbataa turte atillee obboleessa Kaadirillee galatoomi. Namni naannoo irratti karaa fiikotaatiin illee waan gaarii hojjeteera ta'uu danda'a kanaan dura. Amma dubbiin keenya akkas jechuudhaan miti. Ijoollee kana guutumaan guututti gadhaabuu qabna. Daa'imman kunillee boru yoo guddatan wantu isaan barbaachisaa. Karaa namootaatiin wanna gochuu irra kallattiidhumaan ijoollota kana gargaaruu qabna waan ta'eef wanti akkanaa kanneen gochamuu hin danda'amu. Namni mucaan kun gara miidiyaatti beera hawaasni baay'een isa argeera ijoollota kanneen kana yaada keessa galchanii guutumaan guututti ijoollee kana waan gadhaabuu qabnu karaa namootaatiin osoo hin taane isa kana karaa baankota wajjin namoota wajjin mari'attanii wayi oon mari'annee damo akka mari'attaniif wanta kana sirreessitaniif kanaan dura harmee isaatii fi maatii isaatiif karaa adda addaatiin gargaaruus ni danda'ama gargaartanittanis akka dubbatattanitti. Iyyaasu bar እንኳን isaa waggaa 14 miti daa'imaafuu akkaawuntii banamuu ni danda'ama waggaa 18 waan barbaaddetti godhattu jee maatii gaariin akkasitti maallaqa kaa'ee jechuun nutu gaafa mana barumsaa jirru buukii banadhaa jaanii waan jallaattii fa'aatti bitannu waan qoloo fa'aatti bitannu fa'a guuree galchine dheeyinee fa'a baafannaa bar deemnee jechuudha yaa'u seerri amma jijjiiran beeku malee. Ay dubbin naman qoos. Maaltu jira seetan ustaazonni isa inni irratti gargaaramaa jiru maallaqa hin nyaatan takkiin hin balleessan jechuu barbaannee osoo hin ta'in nama keenyaatu gargaarsa irratti iftoomina waan guddaa hin kennan. Dhugaadha. Galee abbaa fi ollaa fi takkiin onkaan ollaa ganda saniiti miti. Osoo obboleetiin haadha isaa dhuftee maqaa akkaawuntii banattee dhufte haboon isaa osoo dhuftee akkaawuntii kanarra guuraa jan namni maallaqa guddaa irratti hin galchu because maallaqni shayxaana sagalee nama wallagchiisti ijoolleen kuni akka sirritti gargaaraman akka boorullee waan barbaadan godhatu danda'aniif akka namnillee waan guddaa amma ustaazonni keenyallee mucuma kana gargaaruudhaaf bira dhaabbatanii jazaa kallaa jennaani isuma gargaaruudhaaf maallaqa achirratti kan guuramu isumaaf yaadanitti waan biraatiif miti garuu nama keenyaatu waan guddaa irratti hin buusneef jechuudha. Mucaan kun akka booru amma maallaqa irra maqaan isaa ka'uu kana laallee malee booru rakkoo hedduu keessa seena mucaan kun. Ilma ijoollee xixiqqishoo tana isaatu guddisaa isaatu barsiisaa ijoolleen tun booru ijoollee jechuun waan barbaadde si gaafatte jechuudha. Kana fidii, kana bitii, san fidii sin jetti. Ijoolleen akka nama guddaati miti. Waan barbaadde isaa sanitti yoo hin harkanne hin raarsitiin jechuudha. So waan barbaade yoo godhuufi baate ifitti gadda. Haadha yaadataa waa meeqaa jira daameej ta'a jechuudha. Akka akkas hin taaneef maqaa isaatiin banamee boru hojii gaariillee hojjetee waan barbaadeen ijoollee kana akka guddisuuf barbaanneeti jechuu barbaadeeti. Ustaazalleen dhufanii mee. Kanuma dubbiin bakka maaki. Aye bagana gaan. Assalamualaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Bagana gaan no ideni. Kalateen. Asa keessan xumura irrattiin dhagaadhaa ture. Waan gaariidha haaftan. Ijoolleen namaatu tartiiba qabsiisaa namarraa dhalatti nama wajji jiraatti
namni namumaan nama ta'a bakka jirutti nama jiraachuudhaaf namni namatti haajama akkasuma rabbi rahmataa godhuu fi jannata rabbi haa qaraneessu haadha isaanii gaafa lubbuun jirtus ofiif mudhii hidhattee ifaa jedhaa turte lafa haadhaa turte bakka nuti agarrutti itti lafa haadhaa turte ijoollee tana jechuudha. Alhamdulillah rabbiin lafatti hin dhiifne carraaqqii ishiidha ifaajee osoo kopheen kaahatin ishiin kuduraa baattee guddisaadhaa turte san rabbi lafatti hin dhiifne hafalee fi jira jechuudha inshallah. Taamil koyitee galma geessuuf rabbi haa godhuu fi asirratti wanni isin hubachiisuu barbaadu karaa keessaniin mee wanni isin raawwachuu barbaadu jechuudha karaa keessaniin haala kamiin ijoollee tana gargaaruu barbaaddan maal irratti gargaaruu barbaaddanii amma namni hedduun qunnamaa karaa keessaatiin nuuf dawwalanii onlaayinii irraan warreen nu dubbisu ni jira. Kanaaf warreen nu dubbisu kana hundaa'uu deeggarsa wal fakkaataadha yoo dhufanis deeggarsa qabatamaadhaan lafa ga'e amma waan akkaawuntii irratti darbamuun alatti jechuudha deeggarsa dhaabbataadha ijoollee tanaaf wanni nuti barbaadnu ammaan tana. Deeggarsa dhaabbataa gaafa isiniin jiru akkaawuntuma qofa irratti waa buufnee maallaqni qofti argamu osoo hin taane waan argamu saniinis waan dhaabbataa hiree ijoollee tanaatiif boru fuulduratti bu'aa yaada malee namni gartee ijoollee tana irratti dagatu tokko ta'u uumuudha karoorri keenya jechuudha. Nuti koreen bakka tanaa anarraa jalqabee koreetu dhaabbatee jira jechuudha. Afooshaa ganda keenya bulchaa gandaati jira abbaa afooshaati jira. Ani imaama mazidaati akkasuma jaarsoliin ni jiran jechuudha. Dubbiin teessanii dhiifama Khalid as bahii namni akkasii arguudhaaf warri si gargaaru barbaadu baay'ee jira. Maybe as keessa abbootii qabeenyaa jiraachuu danda'a keessaan booda nu dubbisuu danda'an si harkanii keessaan nu dubbisuu waan danda'aniif as mul'adhu ishii. Bakka daa'imaa kana taa'eeti. Daa'imni tiktaakii illee haa'uun na jedhu. Itti fufaa dhiifama ustaaza. Kanaaf wanni anilleen isin gaafachuu barbaade nama karaa deeggarsaa as dhufu kana haala itti isa deeggaran hubattanii mijeessuudha moo wanni isin godhuu barbaaddan moo jalqabumaa nama harkitaniiti nama sangamana fiddanii isa iyyaafattaadhaa jirtan waan jedhamuun isin gaafachuu barbaade isin raawwachuu barbaade kan lammadaa immoo akkaataan deeggarsaa karaa koreedhaatiin ammaaf hanga gartee wakiila tokko kan nuti itti amannu hawfiifilleedhaa irratti toohannu nama itti hirkifnu tokko goonutti ammaaf namni deeggarsa kana irratti alaafii ta'ee isaan irratti illee alaafii ta'ee harkaa qabu amaanaan haadhaatis kan irra jirtu numa kaas jiru kana jechuudha. Wanni isin hubachiisuu barbaadu kanaaf karaa kamiin isin maali wanni isin deeggarrume wanni ijoollee tan akka gargaartaniif haala isin mijeessuu barbaachisu gara keessaniin maali akkaawuntii irratti amma fakkeenyaaf guyyaa jalqabaa akkaawuntii 2 banne nuti koree taaneeti malee silaa isa qofaaf banuu barbaanne waan kana nu qofaa miti. Barsiisonni isa qoran sun ni jiranii waajirri barnoota kutaa magaalaadhaa kan gartee waa'ee qormaata irratti taatee kana hordofe sun ka'umsa jalqabaa ka taasise isa jechuudha. Nuti asii reefka haadha isaa geggeessaa turre wayita sanitti akka inni deemee fatanaa seenu ka taasise nuyi ammoo gaafa inni achi dhaqee fatanarra taa'ee imman buusu san warri achi jiru barsiisonni barattoonni namni rakkoo takka hoggaa arge waliif dirmata waan ta'e achitti warri hirmaannaa godhe isaan waliin deemnee mana baankiidhaa 3 dubbifne duuba mana baankii 3 keessaa manni baankiidhaa 2 ishii jee nu faana akka inni akkaawuntii banuu kophaa banuudhaa miti numa dabalamee anaa fi namni tokko jira isa faana nam 3 taanee akka akkaawuntii bannu mana baankiidhaa Siinqee fi Awaash qofaatu hayyamanuu godhe. Nigdi baankiin gonkumaa nu didde jechuudha. Waajjira barnootaatirraa waraqaa deeggarsaa itti barreessinee daddabne
خرا داداتين ديگر سقافة شارات تره عمري نساء خرافر وان تهف فرطة مهن قبو وان جمو ندورة رابطان دوبوري نقدبان كده خناف نمني الدونس نقدبان كي نقافة شارات تره خبا إساتي بافنه نتي مالكا اكاونتي سرطي بوسان خوري تاني حقنو اللي نمدن داما تره ولكن واني غرتي اكاونتي تنوال ودن باسو برباچي سيفي Angka ini umri nisa malaka socho sudah gahuti hala kanan yo gargar sisa kon politik abang boru all good data namno koni yo rabbi je boru garama rabbi umri ade reisu kabenyo kon kan masani tayo kaisa tv khada imman kana arra jirenya mata isa ko fami ta Khalid dirkamni sarajiro chuda jirenya daiman lamani tu isarajige ala finnata fudun dandeenye tu isa qabati ala finnata namni guddanu haati sunu itti muddi daachita turte jechuudha kophaa ishiidhaa hireen kophaa muddee kophaatti rakkachaadhaa turte san arra isarratti hafe waan ta'eef kanarratti immoo nu deeggaruun barbaachisu deeggarsa dhaabbataa waan arruma qofa qarshii deeggarreetuma gallee irraanfannoo son ta'in hanga mucaan kun bakka gahee nama jabaa ta'ee barnootaa fi bultii tanaanis cimee dhaabbachuu danda'utti deeggarsa dhaabbataa akka deeggaramu barbaannaa namoota isin jalaan isa deeggaruu barbaadullee wanni nu hubachiiftan kana jechuudha. Akaawuntii tanarratti waan buusuu barbaachisu buusu lakkisanii miti hojii kan mana tokko godhuu fi danda'u yoo mana godheef yoo kan barnoota ijoollee tanaa sadeen ifirratti fuudhee hanga isaan xumuranitti ittiin fufsiisa jechuu ka danda'ulleen karaa saniin akka itti dhaamsa itti nu dabarsitaniin isinitti himuu barbaadan. Aronyi ni jirti kan? Hayyee galatoomaadha yaada keessan dhageenye jirra. Nuti akkana isa finneef akka nama tokkotti nuti maybe nu beekuu dandeessanii maybe nu beekuu baasuu dandeessanii dhimma uummata irratti hojjannaa gizee hedduu uummata keenyaaf sagalee taanaa karaa kateellee uummata irraa ifii keenyaas waan qabnurraa goonee uummata irraa sassaabnee nama hedduu bira dhaabbannee turre jechuudha. Akkuma Khalid kan arkinetti uummataatu gaafa ture Khalid fidaa jaani gaafa duraa irraa dubbatuun ture mana kanatti na erga san booda ammoo akkaawuntii ustaazotaatiin nama maqaa nama sadiitiin akkaawuntiin akka banamee jiru Facebook irratti namoota gurguddaan maxxansee arkee maal jechuu barbaadeeti alaa kulli haal akkaawuntiin isaa umrii angama seerri yoo jijjiirame sin beeku ergan biyyaa bahee kana yoo jijjiirame beeku duraan nuti mana barumsaatti osoo umriin keenyaa 13 14 hin gahin xixiqqoo taaneeti ofii isaaniitiin mana barumsarra deemanii baankii nu banu turan. Mannummaan baankiitu mana baankii ijoollee xixiqqishoo umriin isaanii 18 hin gahiniif ol kaayyadhaa boruuf isin fayyadan hunjaaniiti qarshii 20 afaan duraa fuudhanii baankii nu banu turan. Akka maallaqa achi kaayyannee waan haati teenya jallaattii fi waadhaan jette kana akka achi maallaqa quxxabaa jedhameeti quxxabaa baradhaa jaanii takkiin immoo boruuf ol kaayachuu baradhaa ja'anii tu namaafuu baankii banuu turanii arra mucaa rakkatee haati isaa duutee rabbi rahmata godhuu fi reefka mana haadha mana kaa'ee qormaata dhaqee qoratmee dhufe kanaaf baankiin akkamitti banamuudhaaf akkamitti didan maaliif didanii akka baankiin tokko qofa kan magaalaa san keessa jiru. Lammaffaa mucaa kanaaf sagaleen eenyutu nuyi irraa dhiifama sagaleen deebi'a. Arra mucaan kun akkaawuntii isaati yoo banameef isin dhugaa dubbachuudhaaf mucaa kanaaf dhaabbattanii jirtan mucaa kana madditti illee arkamtan isintu waa godhaa isintu waa balleessaa osoo hin tahin ummata keenya kanaatu gaafa waa gargaaru warra isa maddii arkamee miti haati obboleetiitu yoo dhufte obboleetiin haboon isaatu yoo dhufte maqaa kiyyaan akkaawuntiin baname buusaa fi sila haboo barra haboo jechuun bar obboleetii haadhaatii mire isiinillee obboleetii irraa du'ee misila osuma dhufteewu namni kun
iftoominaan maallaqa guddaa hin buusu. Gargaarsa keessatti illee hojjetu ture. Waggaa dheeraa miidiyaa kanarratti waa'ee hawaasummaa kanarratti hojjechuu ture. Maallaqa anqa yaaddame kan dooraala kuma kan nu barbaade 100 faa kanna jechuu. Wanni kun isa bira ni gaamu hin ga'u waan jedhame yaadee jechuu isin galee. Kanaafuu tajaajila keenya dhifama maqaa isaati yoo baname innillee fayyadamaa maallaqa guddaa harkatuu danda'a. Tokko maallaqa guddaatu abbootiin qabeenyaatillee buusuu danda'anii mucaan kun ammas akka Oromootti osoo hin ta'in akka Itoophiyaatti dhimmi isaa dubbatamaa jira. Miidiyaa gurguddaa dubbataa jira. Dhimmi isaa kun gabbuus hin qabu. Still miidiyaa OBS maali EBS irratti illee akka dhiyaatuuf sagalee uummanni kun akka ta'uuf EBS irratti dhiyaatu akka qabu achirratti illee abbootiin qabeenyaa waa beeksifatu baay'ee waan jirtuuf isa kana maybe anaatu sponsora ta'ee anaatu barsiisa warra jee fudhatu jiraachuu danda'a. Waan kana anaatu godha warra jee fudhatu danda'u jira. Maallaqni kophaatti taa'ee sponsora biraatillee abbootii qabeenyaa dawwalleellee ta'an meeshaan maqaa isaanii goonellee taanu akka ijoollee tana bira dhaabbatan ummata waan dhagaaniif ummanni gabbee akka sagalee taanu godhuu dandeenya jechuudha. Saniifuu maqaa isaaniitiin akka banamuuf immoo baankii sanillee gaafadhaa ummanillee sagalee ta'ee ijoolleen ijoollee mucaan kun arra hireen ijoollee daa'immaniitu isarra kuftee jirti. Haboo saataatu eessuma saata'u isa caala ijoollee tanaaf rakkatu hin danda'u. Obboleessa caala kan obboleessa haati dhalteef caala namni biraa rakkatu hin danda'u. Mucaan kun amma xiqqaadha. Ifii isaatiifuu silaa ka guddisuu qabanii, ifii isaatiifuu ka bira dhaabbachuu qabanii, ifii isaatiifuu ofitti kaa'ammatuu qaban malee mee daa'imni kun amma rabbiin gaa waan akkanaarree rabbumaatu nama fidaa gaafa rabbiin fidu immoo waa malee miti gaafa rabbii waa takka fidu. Kan uume rabbuma nus kanas boru rabbiin haadha isaa uume rabbii isa kanas fudhachuu danda'a waan ta'eef kanaafuu wanti hedduun wanti ijoollee daa'imaa kun isarratti kufti waan ta'eef mucaa kana maqaa isaatiin banamee maqaan tokko ol kee lammadoo hin ka'u. Ustaaza keenya amma maqaan akkatti har'a dubbatamee Khalid seenaa hojjetee seenaa bara sahabaa hojjetee akkuma maqaan isaa Khalid ta'etti waan qaalii haatii jettu qabatee deemuu turee jaanii namni hedduun miidiyaan akka Itoophiyaatti uummanni akka Itoophiyaa guututti namni sooshaal miidiyaa qabatee irraan haasawanii tokko illee hin jiru. Saniifuu mucaan kun akkuma maqaan isaa haasawametti immoo maallaqni illee akkasitti bu'uu qabaa fi jecha jiru yaadeeti akkaawuntii maqaa isaatiin haa ta'uu kan hin je'e namoonni asirra jirtanillee yaada qabdanii mubaarakillee dhufee jira. Haasawuu kophaa kiyyatti mana kiyya ifuma mana banee ifuma haaseen fixu yaada isinii kan nagaa warri gastii gubbaa jirtanillee. Anillee makisha yaada biraan qabu yaadni kiyya kanuma ittaansee Khalidin ammoontan gaafachuu barbaadu tiktaakii qabaanni otoo tiktaakii qabaatee tiktaakii masaatiin illee dhufe yoo tiktaakiin qabaanni dammoo bilbila bitamee fi as mana kee kana dhufee viidiyoo hojjetee asitti namni isa fooloo godhee nama bira akka inni ga'u. Akka amma waa'ee isaa kun yeroodhaaf hin taane oduu akkaawuntii maqaa isaatiin illee as ba'e karaa tiktaakiitiin illee waan isa gargaaramuuf namni illee waan fooloo isa godhuuf achumatti inni viidiyoo hojjetee riipostii illee godhamee gara OBN illee akka inni dhaqu karaa kanaa illee oduu isa gargaare kunillee gaafii tokkodha yaada biraan qabu maakishaa. Abdusi. Wallah haasaan haasa'ame hundinuu sirriidha wanti makiin jedhaa jirtu. Amma dhimma Khalid kana maalirraan geenye bu'uudha haasofneetu asirratti dhiifnee bu'uutu hin taane waan tokkorraan geenye bu'uun dirqama. Yoo asoo harruma asirratti haasofneetu akkana inni dhiifnee bu'aan qabaatu. Amma namni 3,400 kun utuu inni sa'aatii kanatti akkaawuntii dhuunfaa isaa jiraatee gargaaramu jennee akkaawuntii kana asirra finnee namni hundinuu waan danda'u namni 3,400 kun yoo birrii 1,000 godhe birrii xiqqoon dhufu. Kanaaf akkaawuntii uummanni immoo kan guutuu koomittii dubbisaatiin jira. Akkaawuntiin akka ta'e banamuu qaba. Bakka warri baankii illee seera utuu hin taane dirqama namummaatiif jecha banuufii qabu. Duraan yookiin gaafa sanii ragaa mana barumsaa geessatanii dhayitan sana akkanatti vaayiraalii bahee akka Itoophiyaa guutuun irraa dubbatu. Gaafa akkanaa jarri illee dirqama banu warri akkaawuntii bananu illee warri baankii jechuudha. Dirqama. Maaliif seera qofittiidhaan utuu hin taane
waan amma inni keessa jiru ilaalcha keessa galchuudhaan sirreeffamuu danda'a waan ta'eef sirreeffamee otoo dhufe maqaa ijoollee sadan kanaatiin banamee otoo dhufe baay'ee gargaarsa argachuu danda'a akkuma makiin jette yoommoo amma lakkii bakka isuma amma baname kana ofitti irratti dhiisnaa jedhame akkuma makiin jette namni sila 1,000 niyyatee gargaaruu barbaadu birruma 100 natti haba'u ofitti galcha wama xixiqqoo wayii jiramti ijoollee fillee waa tokko gochuu danda'u warri gargaarullee waan niyyatan sana gochuu danda'an jechuudha. Namni maquma abbaa gargaaramu sanaa barbaada namni gaafa nama gargaaru. Kanaaf waan kana nama sirriitti waan kana warra baankii keessaas ta'u itti dhiyaatan yoo jiraatan nama sin gargaaruu danda'u. Ni qabdu nama isinii dawwalee moo waan kana irratti yaada isinii kenna. Miidiyaan isinii dawwalee yoo jira karaa miidiyaa ofiitti isin dhiyeessee waan kana isin gargaaruudhaaf. Miidiyaa gammadaa olaanaa amma baay'ee Itoophiyaa keessatti waan akkanaa kana irratti dhiyeessee gaafiif deebii godhe akka gargaaramullee ni godha. Jarra akkasii kun isiniin dawwalle ammallee namni waan akkanaa isin gaafatee sirriitti isin hordofaaru jira. Warruma keessaa yookiin dawwalee dhiisumoo abbootiin qabeenyaa isinii dawwalan jiru. Maaltu deemaa jirame waan kana irratti? Ammallee maal godhu qabdaa seete Kaalid dhimmi kan kee booda namni maqaa keessi kaasu hin jiru. Sauma maqaan kan kee obboleessa kiyya sauma maqaan kan kee akkana keetti dhimme wahala wallahi waa hedduudha ijoollee lama sanuu lama siitu guddisaa kanaafuu tiktaakii alakee ama yaada mataa kiyyatti gaayis yoon dogongorellee dogongorteen anjaa hin sodaatin ashii dogongoruu hin danda'an ilma namaati ustaazinlee yoon dogongorteen anjaa ilma namaati maybe beektuu ta'eeti miti kan asirra ta'e kanaafuu alakee yaada maakitti namni dhufee viidiyoo sirraa shaqqalatu hin qabu. Hundi dhufee viidiyoo xiqqaanis guddaanis maqaa keetiin fooloo guddifatu hin qabu. Namni Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh mubee. Fixadhuu naa kenni. Hayyee siifin kan nama mubee keenya mangistii. Amma namni hedduun dhufee viidiyoo si waraabeetuma fooloo fi laayikii itti shaqqalataa jira jechuudha. Irra guddaan kasii yaade nuti wal beena kasiif yaade muraasa malee irra guddaan si shaqqalataa jira. Ati madaa keetiin akka namni si shaqqalatu godhuu qabdu shi madaa keetii irratti dhaabbatanii akka si shaqqalatan godhuu qabdu. Yoo danda'an bika guddatti akka ol si baasan miidiyaa guddaa irratti akka ol si baasan ani rakkoon ijoollee tana guddisuu ijoollee tana barsiisuun anarra jirti. Dubbaddu ati daa'ima waan tateef ofirraa dubbachuu wallaaluu dandeessa. Haati teenya erga akiramte osoon akiramiin dura abbaan keenyis nu gargaaruun ture bultii biraa jaarratee jira. Ijoollee tana anaatu guddisaa ijoolleen tun na harkarra buutee jirti. Firri nu gargaaru hin jiru. Haadha takkitti qabna haati takkitti qabnu akkuma ati waanuma ati naan jettee irra dhaabbadheen dubbatu tura. Haati nuti takkitti hin qabnullee shaqaxa wayii gurgurtee nu guddisuu turte wanti hundi anarratti deebi'ee jira. Na gargaara akka uummata Itoophiyaa guututti afaan Amaariffaatiin afaan Oromootiin viidiyoo takka dalagi na gargaara miidiyaa guddaa tokko irratti illee rakkoon kiyya akka dubbadhuun barbaadaa jira nuti immoo maal goona EBS irratti akka ati baasu goonaa jechuudha. Dhugaadha. Amma Mr. Abinnati warri biyya keessa nama gargaaran Master Abinnat kun faayoo viidiyoon kun bira gahee. Amma Master Abinnati illee itti himuu deemna. Amma Master Abinnati Gammadaa Shoo hunda isaaniitu akka ol si baasanii dhimmi kan kee sadarkaa harkateetti maaliif jennaan ati har'a wanti ati goote dhalootni booru akka haadhaaf abbaa isaaniitiif ajajaman godhaa jirta. Dhalootni gaafa haadhaaf abbaa isaaniitiif ajajaman biyyaafis ajajamuu danda'an ustaazota illee kabajuu danda'an manguddoo gudguddoo kabajuu danda'an hayyuu kabajuu danda'an haadha sinqee kabajuu danda'an abbootii gadaa kabajuu danda'an ollaa kabajuu danda'an gaafa haadha isaaniitti qaalii haadha isaanii kabaja namni haadha qaalii haadhaa hin goone biyyaafis ofiifis ollaafis ta'uu hin danda'u. Dhaloota waan gaarii irratti guddatu kana akka dhalootni biraatilleen akka Kaalidiin ta'a anis haadha kiyyaaf ajajamuu qaba. Haadha isaa duuteef qaalii isaa kabaje haadha tiyyata jirtu tanaafuu anuu maaliin godhe waan jaamutu gaaffii namatti ta'a jechuudha. Isin galee seenaa hojjetee jira mucaan kun. Kanaafuu mucaan kun sadarkaa guddaarratti ol bahee namni hundi akka amarraa dubbatemetti gargaaruu qaba waan ta'eef maqaan akkaawuntii isaatiin haa banamu. Mee Mubaarak waan jettu yoo qabaatte carraa si kennee jira. Maal itti yaada khiyyarratti? Mubaarak. Yoon dogongorellee na of galcha. Mubaarak musammaa ni jirta?
Gojira, Nudira Gadini Yajira. Salam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشان وقعدوا برضو Ummata keenya akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaa taatanii ani wama lamaan dubbadha inni tokkoffaani yaanni ati jette akkaawuntii isaa maqaa isaatiin osoo baname moora akkana jechuun immoo akkaawuntiin baname sirrii miti akkaawuntiin akkitti baname sirrii miti jechuu miti akkaawuntiin baname akkaawuntii namoota gurguddaa namoota kabajamooti namni gargaara eeyyeen gargaara achirrattis hin gargaara gargaaru garuu akka nama muuxannoo gargaarsaa kana beeku tokkotti akkaawuntii abbaa dhimmaa yoo ta'e immoo moor of gadhiiseeti irratti gargaara waliin argine beennaa waliin beennaa kanaan duras waan ta'aa dhufe jechuudha kanaafuu akkaawuntii mucaa utuu ta'e caalaatti gargaaraadha malee ammas inuma gargaara ummanni keenya garuu yoo kan akkaawuntiin kan mucaa yoo ta'e kan daa'imaa kanaa yoo ta'e irra caalaatti gargaara jechuudhumaaf jenne jechuudha tokkoffaan lammaffaan bu'ii fudhifa lammaffaan waan akkaawuntii irratti akkaawuntii mucaa yoo ta'e bareechee gargaara isin irruma jiraattanii akkaawuntii ijoollee yoo ta'e irra caalaatti bareechee gargaara ummanni itti gammadee jechuudha inni silaa kuma tokko kuma lama kennu kuma kudhan kenna kun waa tokko waan kirikkirii hin qabnee fi waan dhugumaa isinitti himne lakki yoo jedhame rakkoo qabu akkaawuntii irratti numa gargaara garuu haga akkaawuntii jaraa sana hin gargaaru namni seedu irratti walii galaanis akka nama tokkootti inni lammaffaan immoo mucaa kana guyyaa gargaarsa isaa malee isuma ammaayyuu kaameeraa irraa adabu mucaan akka yaadamu argite jechuudha guyyuma gargaarsaa yoo danda'ame viidiyoo waraabee geemaki yookiin suuraa isaatiin yookiin akkuma ta'etti namni keenya sinsinnii qaba olii gadiin deemameera mucaan kun haadha tokkotu dhiyeenyu wayii naannoo Wallaggaatti boonii mumaa jette of ajjeeftee jedhame of ajjeeftee booniin jennaan buusi abuurraa haadha boonii du'ee haadha boonii duutee jedhamnaani booni duuti jedhamnaan sila gabaabbatee dheeratee namni of ajjeesee namni ajjeesee gargaarsa baay'ee gammannee haadha boonii gargaaramanuu jennaan akkaawuntii nama sadii banamee jira achirratti maal tole moolii gadi hin fidinaa jenne haadha amman fidinaati tasuma miidiyaarra taaziyaa siyaa teessu kan irraa du'e ilmoodha ati birrii keetiin qilee seenii yoo barbaadde jedheen uummataan wal lollee jechuudha warri gargaarraa fideettanu taaziyaa guyyuma sadii ofirraa teessu kan irraa du'e ilmoosiitii dhiigasiiti guyyaa sadiin booda kunoo gadda guyyaa sadiin booda sagantaa utuu siin hin beekin qabnee fi gaafuma siin dhuftu akkaawuntiin banamaa irratti gargaarsa goonannaan lakki ati gargaaramuu isaanii hin barbaaddu naan jedhan afaan qabadheen taa'e amman itti garee gaabbe ilaa hadhaa sumuun hin gargaaramne ajanduma namni mana oowwifachuudhumaaf olii gadiin fuudhee deemaa ture malee meemee haadha boonii birrii 100 gargaaree namni jedhu dhufee na wajjin haasa'u jechuudha. Kanaaf makiyyee galatoomii nu agarsiiftee mucaa kana fiddee bakka tokko akka hin deemne irratti hojjedhu. Bakka tokko jechuun koo ammas tokko ilaa akkaawuntii kana fooloo warri godhate bakka tokko taasisan. Maastaraabinnas faanii ni geenya si galee. Rakkoo qabu maastaraabinnatiin itti erguu iyyuu nan danda'a. Sheeritti godheen jira amma sheeritti godheen jira. Amma maal godhanii asittis fida mubaarik maal jedhe jedhi asittis fida mucaa dubbifna ummata agarsiifnee akka gargaaru goona jedhaniiti mucaa sinsinnii godhanii xabaanala godhu ummanni keenya kana mana ofii oofachuu malee mana makiitti gargaaramuu fi yookiin mana baluutti gargaaramuu fi mucaan isa kana gaafa makiin jette qophaa asfallegam mucaan ammarraa kaasee miidiyaa irra kan fidamne waa'ee isaa garuu miidiyaa irraa dubbatamu waa'ee isaa namni nama taatee haadha qabdu namni akka gootii haadha rabbi sirraa fudhannaan harka malattee taa'artus suuraa mucaa kanaa footoo kaafadhaa suuraa isaatiin mucaan kun mucaa akkamii akka ta'ee fi fakkeenyummaa ijoollee ol guddattuuf fakkeenya ta'eera mucaan kun gaaf tokko Wallagga irraa mucaan tokko makiinaa keessa galee dhokotee Finfinnee galee jedhame
فيسبوك يرتي إلى إنجرجارنا تكتي راكوتاتي قلشة كتي أكياتاو غرغرسون نمبر باتشون جيران دوران دابت دين ماليف إسا بوليتي فن أولانين بولي فرطاني نفني أغرغارا مرين ميرے مچانسون بری میں غرغار سرطان جرا کھینی فکے سے توتا واتو کون غرغارم نی کمنی بمبونے بھی وہ مکہ صوفی ویتی بیتانی صوفا دے میں مچان اچمان ایڈو بابور را جولے لما بکت مکینا کیسا گلتے گوما کیسا گلتے رفتے جلے میں نتی فیدمی دلونی اما فکین یولم تو کو ہاتھے بڑھاوا میں اکمیتی کمبرا کنی ہاتھے بڑھاوا مو یاد ملے دلان جدو اما مچان کن کراغاریت فکین نما گاری qabateeru fegatii ta'ee fi mucaa kana gastiin korsiisinaati amaanaa kanan jedhu ustaaza kanaan jechuudha. Ustaaza keenya kabajamaa mucaan kun miidiyaa tokko irratti amma hin baasina keessattuu tiktaak jedhamu kanarratti aga gaafa makiin sagantaa qabneerra jettee isin waamtutti bakka takka mana kiyya yoo ta'e hin fidina nan beekaa waan godhamuu deemu ilaa jecha kana qabadhaa taa'aa hundi keessan booddee tasaa jabduuti. Gasti maal jedhu fidaati dubbifneeni hawaasni argu yaada isaa fudhannee akka mana makiitti gargaaramtutti jabeessina yallam mucaan miidiyaa irra ba'uun qabu ummanni keenya dheebotee dhufaa jira jennaan sarpiraayizii ta'e argee miiraan waa godha sini galee akkaawuntiin mucaan dhufe akkaawuntiin maxxanfame gargaarame waan rabbi isaa kenne jechuudha hangara kootiin kanuma akka miidiyaa irra hin geessine olii gadi bare makii keessaanitti mi Yesek keessatti bi mucaan kun fayyadamu barbaadde. Kanaan yoo ta'an immoo anuti amma maaliidha? Dhugaadha amma maqaan tokkoffaan karaa dalagamuu qabu maqaa akkaawuntii isaatiin ijoollee obboleeyyan sadii qaba lama qaba isa hojii sadii maqaan isaan sadeenitiin akka akkaawuntiin banamu kana hojjedha.